asirratti awwaanan siin jechuu barbaadu nutu bakkeedhaa qabee jettan bakkeedhaa nutu qabee ishee deebisisoo asirratti hin gaafattadheen seegaa ture qullaa ishee gaafa isheen gadi baatu nutu qabee deebiseettan even rakkoo isheen keessa jirtu eenyu wajjin akka walitti buutu jireenyi ishee eenyu kana akka jeeqamaa jirtu bareechitanii beektan garuu maalidha rakkoon guddaan as keessa jiru dabarsanii wal kennuun biyya kana keessatti seeraan waan nama gaafachiisuuf hundumtu sodaatee irra shafanfana malee rakkoo booni maal jettee dabarsanii wal kennuun seeraan nama gaafachiisa seeraan maqaa namaa dha'u maqaa namaa dha'u maqaa nama sanaa dha'u maqaa nama sanaa dha'uu sodaatani malee maqaa nama sanaa dha'uu sodaatani malee eenyu faan akka jireenyi ishee jeeqamaa ture eenyu wajjin akka ishee wal dhabdee jeeqamtu gadi baate gorsinee jettani ishi gorsitan rakkoo ishee teessanii gaafachuun dhiisne rakkoo ishee isinitti himachuun dhiisne kaarruu koo nutu sin dura beeka riyyaa keenya waggaa 4 oliitii xiqqaate bareechinee beekna waan ta'eef sinii galeemti miidhama ishiin itti cabaa jiraattu sana ni beektu miidhamni ishee immoo miidhama duraa otoo hin taane gurbattii amma wajjin jirtu sana rakkoo cimaa kan ishee irraan ga'aa jiru sana immoo maaf akka isheen manaa baate hin beektani biyuldingii isheen irratti kuftellee nuti abudaabii teenyee dhageenya irra eessarraa akka isheen kuftee duuti biyuldingii inni kaan 15dha garuu mucayyoon salgaffaa irratti kan isheen darbamtee kuftee duuti siigalee dheengadda ana kaleessa malee dheengadda wajjin haasofne irraanii nama of ajjeesuu miti nama ganaa karoora guddaa qabu namni akka kanatti deemu koof hin ajjeesu garuu rakkoo ishee ni beektu rakkoo ishee dubbachuun barbaaddan eenyu wajjin akka ishee wal dhabdee qabdu ni beektu dubbachuun barbaaddan kaleessa malee dheengadda nama ijoollee irraa dhaga'an ture na dabbare gaafa isheen jettu ijoolleen itti dhaqanii sosobaa turan mana keessatti bakka isheen galtu manicha otoo hin taane kaleessa immoo daayireektilii hojiidha akkuma dhufteen gara mana sanaatti kan isheen dabarte achuma dhaqxee toon turiin immoo kan isheen kuftee duuteedhaan galgala kun sa'aatii 10tti baatee na biraachaa jirti beetiin walii galte sa'aatii 12 wayii irratti immoo duuti ishee kan dhaga'ame garaagarummaa sa'aatii 2 gidduutti nyaata achii fudhattee galte wayii nyaata hojjechuu dhatte wayii mana keessatti argite wayii waan biraadha sinii galeemti ammallee taanaan gurbaan kun seera jala ooluu qaba waan na fedhe yoo ta'e yeroo hundumaa ni anni duuna of ajjeeste hin jiru qoyi fa yaada koon fixadha haasaa turtanii na fixachiisi ani yaada kiyya sitti himachuuf hin seene yaada kee fixatte ifana dhaggeeffadhu yaada kee fixatte garuu rakkoo jiru sirriitti ni beektanii in shafanfanina feebiin mataan ishee koomentii jalatti maal jettama eeyyee nutu qabee baay'ee walitti dhiyaattu qoyi fa hin jarjariin nuni siin keessa gashaan jirru qoyi qoyi koomentii keessanis ilaalaan ture yaada keessanis caqasaan ture ani jala taa'e dhaggeeffadha rakkoo ishiin keessa jirtu mucaan kun eenyu wajjin akka walitti bu'insa qabdu ni beektan tidaarii ishee keessa ikkoo ni beekt rakkoo ishiin qabdu sana gaafa alaa qabdanii gashitan sana isinitti himachuun dhiifne gaafa gorsitan isinitti himachuun dhiifne macheem dhalli namaa lafaa ka'ee maraatee gadi hin ba'u yoo dhukkuba biraa qabaate malee sinii galee miti garuu rakkoo isheen qabdu sana otoo beektanii maaliif dhoksitu abalu faana akkanatti walitti bu'aa turte asirratti haasamuun hin danda'amu miti gadi buutanii keessan mucayyoon kun jireenya ishee keessa rakkoo akkasii ture nuti immoo gorsineerraa amma dandeenyu odeeffannoo akkasii kennineefirra tasgabbaa ijjanneerraa waan akkasiitu jira meebii keezii sanaan wal qabatee sanaan lubbuu ofiillee balleessuu dandeessi yookaan nama sana harkattis baduu dandeessi waan kana qoradhaa jettanii odeeffannoo kennuu dandeessu karaa gabaabaa lafatti gadi buutanii asirra otoo hin taane jechuudha. kanadhaan yaadni koo kanan jechaa ture anamma koomentii feebii ilaalaan ture eeyyee nutu bakkeedhaa deebisee naan jette koomentii jalatti ishii haasa'uun argaa ture. Boonii takkana dhaggeeffadha. Taatiin kun kan ta'e inni isheen inni kan duraa kun inni dhuftee booniin dhuftee fuutee ji'a 5 dura dhaggeeffadha. Ani yeroo sana Dubaayii jira. Ragaadhaaf diiddiin jirti daraartuu kan jedhamtu jechuudha. Daroon jirti daroon godinyaa ishee baay'eetti siqtudha. Diiddii jechuun jechuudha. Burteen jirti. Inna ani fi diiddi wal bira jirra wal faana hojjenna ture sa'aatii sanatti mucaan kun sa'aatii sanatti galgala sana laayivii irra teessee bo'aa turte halkan sana jechuudha jireenyi nagaa jechaa turte guyyaa sana inni iyyuu ji'a 5 duradha yoo xiqqaate ji'a 5 olidha inna gaafsana maal goone halkan keessaa yeroo naannaa sa'aatii 12 mucaan kun mana madaamii jirti manni madaamii isheen galtu aladha mana keessa usun taane gibbiidhaan alattidha kan isheen raftu ከዛ ኑት ዴምኔ ይሸቀቀምኔ ጋፈደግኑ በልበለን ራበኑ ዲጀጀና በልበለት ቆሰቆስኔ አመሰነ ግዱቲ ቦኒ ሙጫ ስፖርተኛ ቦኒን ለ አችቱን ቀቀብዴ ሙጫ ከነፉኔ ዴብኔ ቦኒ መነሽት ፉቴ ገልተ ጉያሰነ ጀቹላ ኢፋን ካን ኒያሴ ኢንዩ አሞሱን ታኔ ንጂ እሸኒ ዱራል ኩኒፊ ኩን ንሱ ወልላለቱ እን የሮሰና ከዚ ሰነ ከነምሸን ትመቴ ዲዲ
Diddiin hiriyaashiiti nuti jalaa Bira si dhageessila ta'ee fi ergixanyaa ta'uu sameeti waan nu gargaartu bira geessee nu xaxxaarraatee nutti himuu dandeessaa? Maatiin dhaga'anii haadhi abbaan. Dhagaan haati sabbaan hunduu dhagaameera. Okay. Waan jiru simbiraan keenya dhiphatina maatini. Akka baay'ee Amma mana yaalaa jirti waan jiru simbiraan keenya isiniin dhiphatinaa ishee nuunillee biyya ormaa keessa miti maatiin obbolaan ishee jiru obboleettii keenyadha. Yaadda'inaa isin maatiitiin jajjabeessaa mana yaalaa jirti jedhaati amaanaa kana biraan naagaa. Maatiidhuma beessooyye maatiidha. Jechuun haadhaaf abbaa biraan nuugaa mana yaalaa jirti jedhaati. Hamma waan qulqullaa'u qulqulleessanii qaamni seeraa isinitti himuudha akkasitti dhaga'uu keessanitti gadda guddaan natti dhaga'ama. Yaada gabaabaa maatiin ergaas jiraatanii rakkoon qabu. Yaada gabaabaatu hin ta'in maal dhaga'an isaanii asirra warri gaazexaa tokko isiniin qaba hundi keessaniyyuu al tokko meemii maal dhageessanii warri maatii maal dhageessan. Soye bilbila isaanii dhaggeeffadhu waggaa laafiin kun mana nama wayitii ganama kalee sana dawwaltee turte ishiin kalee ganama kazaa nagaadhaa galgalan si dawwalaa ittiin irraa cufatti. Eshi. Asumaan ganama kana namni wayii naa dawwalee nama bira hirtaa'ii naan jedhan lakki nama biran jiru hin jedhin. Kazaa nama sanitti kenniiti nama bira hirtuutti kenniiti irraa eegi naan jedhan achumaan sagalee dhaga'i. Eshi. Achumarraani tiktookii seentee laaltee obsee waan akka duuteetti bosotaa jiru naan jedhan. Kazaan dhugaa dheeree amanuu hin dandeenye achumarraa nani laayii dammaa farbanii barbooniif ba'a. Eshi. Gaazexee gannaan otookicha nagalchanii turanii achumaan nani paaspoortii ishii yoo argatte nu barbaadii naan jedhani lafa paaspoortii ishii iddoo jiraate daadhaa bira deemanii paaspoortii ishii dhabee obboleessuma ishiiti. Gooftaa kumaa inni beektaa ati nuun amaanaa isinitti kennannu maatiin adaadoliin keellee si bira jiru natti fakkaatamini. Innagama. Innaga. Kanaaf maatii eenyu si bira jira amma si bira kan jiru. Adaadaa koo biran jira amma afanii. Ela amma fi mucaan mana yaalaadha kan isheen jirtu. Ashee. Haasaan miliqee ba'ee jennaanidha ijoolleen hinduutee fi hinkuftee addaan baasachuu dadhabanidha. Kanaaf waan jiru immoo nuuni akka maatiitti isin biraan geenya gatii ta'eefi isin nu tasgabbaa. Armee ishee labbee ishee nu tasgabbeessa. Ishi. Riggatanyaa sa'umaan beekne lafa fagoorraa jirta ati ishirra. Wayiin nama ishiitti dhiyaatu hin beektu. Fagoon jiru itti dhiyoon jira. Akkuma ishiin duutee fi akka hin duune wayiin immoo yoo duutes reefi ishee akkuma Itoophiyaatti galu waanuma tokko bakka sirreessiteetuma akkuma waan ofii keetitti nu gargaartu ati. Rakkoon tokko hin jiru. Xiqqaa karaa keessaa sa'ooyyeen silkii kennaa fitii isin yaada waltu rakkoon qabu waan jiru Bilbila isin kallattiitiin bilbila kee keessaan naa barreessi haadhoo kooshee. Yookiin immoo ansiin barreessa miiskoolii lakkoofsuma keenyaa kaa'ee ansiniin bilbilaati. Soye keessaan dawwaliifati. Keessaan si bilbila gooftaa qoshee. Waan an dhagawwani waan tokko karaa keessan hin oote malee waan an dhagawwaan hin qabnee fi dammaa karaa keessaa maadammee dubbisee tan ture karaa keessaa. Kazaa bilbila ishii na ergin jedheeni naan ergine ishiinis bilbila kee karaa keessa tan kiyya keessanan siikaa waan jiruuf maanatti mishi. Ani rakkoon tokko hin jiru waan jiru isinittiin himaa isin garuu amaanaa nu fudhadhaati biyyatti bilbilaati hin dhukkubee akkasidhaa jedhaati maatii nu tasgabbeessaa adara. Tole
rakkoon qabu ishee. Dhiifama achirratti maaliif yaada lama uummatatti ta'aa jira yaada lama maatiitti ta'aa jira maatiin amma maatii warri biyyaa akka jiranitti dhagaame jechaati jira yaadni lama waan maatiin dhagee hedduutti dhaan nageenyeerra waan ta'eef riggixanyuma sana nutti rakkoon qabu. Waan dubbadhus akkasii. Ammas barre nagasa na dhaggeeffadhu. Silkii mucaan karaa keessa sawuyyee lafa kaa'u ishiin kuna wajjin haasaa mucaa xiiqii wajjin haasaan jira mataa kootiin wajjin haasaan jira nagasa kootu mee kana godha keessaa suyyeen taa'imtu malee asirratti waan haasamu waan nagasa na dhaggeeffadhu. Nagasa anime sin namummaan qabdanii hundi keessan namni maraate gadhiisnu seeran qabdanii sin maatii waan meeqa jira maal taatan isini indee habiibi keessaan naa bilbila gooftaa koshee